Adeeni malee ani qaama inni asirratti baay'ee dhugaa ta'e jennaan haasawutti jira. Isaa mitiyyuu miidiyaa guutuutu haasawutti jira jechuudha. Kun dhugaan dhugatti ni jira. Garuu jiraati ammoo siif ergeeti maal sii godha? Waan fayyadu. Ani yoo dhuguma warra akkasii kun warra ululaa oduu miidiyaa dhaggeeffatee social media jedhee malee naatti kana gooteef ani viidiyoo barbaadeen. Nagaa akka Muhammad weel ka borri duta abo harkaan taap godha amma tokko link illee godha share godha mee jirra galata rabbi amma kan mucattiin irraa mugguttu kun irraa gaafattu kun miidiyaa fayyadamaa jirti feesbuukiin cufti waahii warra kanaa qofa kan maaliiti viidiyoon isin keessaan gaafattu immoo akka inni bareeduu fi akka inni ajatu laatu yoo ta'e jedhe kauma ofii waraabdee araallattu amma system waan jedhamu jira system naa gala obboleetti yoo erginaan jedhu karaa irraa walaa dhaggeeffannu. Social media jechuun wanta tokko qabatee Photoshopis haa ta'u manni miidiyaa kanarra jiru akka caalu harkaan barannedha. Waan tokko yoo caafii argu sobeetuun fooloo kan namni tokko ajandaa fidee dhufu hundiyyuu fooloo guddisuu amma tana screenshot godhee sirriitti erga wallahi lazim ila yoo ati kijiba gonna itti jirte waan asirratti dalagu argite amma sirriitti erga laal dhageeffadhu screenshot godhee amma keessan sirriitti erga Bona isin viidiyoo isaa laaluu barbaadde mucattiinuu gadi baatee dubbataa turte ofii siitiifuu jechuudha haati viidiyooyyuu Alal tunde haati viidiyoo tu raan saalfanne bara maara kon qabu kun kan biraa siin saalfattu irraa dubbataa turte jechuufan jenne bara amma shakkii maalee jira jechuumaa fi kan hin jedhu Laan intalli si nageenye garuu ani jechuun baay'eetti gaddeera hunduma akkuma ishiin ta'a kun hundiyyuu suuruma ishii laxxafee ta'a beekta ani immoo mucayyoo nan beeka dhugaadha. Bare taabraa godha godha Kaleessa oolee ani kanaaf wallahi rabbi nama fakkisee jira boo sila kanuma nama boona sila kanuma nama maraata akkasii moo akkamii ani immoo dhugaa isin jedha confidence obboleettiin teenya tuni gaafa gaafattu keessatti waan isin gaafattuuf naaf hin galle viidiyoo yoo xiqqaatte guyyaa 4 guyyaa 5 miidiyaa kana guutuu nutti dhiphisaa jiru gartee boolli waraabessaa sirra zooraa jiru kana wallaatteeti arguu dhabdeeti naa ergaa gaafa jedhu ayibbayi naa ergaa jedhu si ergina rakkoon qabu shiggira lama obboleettitti yeellaa altawachuu boolli waluma fakkaatti. Okay, ani viidiyoo sin barbaadu dhaggeeffadhu qo'ishee na dhaggeeffadhu. Viidiyoo sin barbaadu kana booda warri maqaa ishii laxxaftanii suura ishii laxxaftanii akka dhaabdaniif jedhee malee ani viidiyoo barbaade sin miti. Maaliif dhaabbata? Isin gammaatti qofa ofitti darbitee jeetu bari kun waan akkanaa yoo irra kabajaa godhanii irra taran borboota biraatu dalatu. No, ani maaf viidiyoo barbaadee viidiyoo laaluuf namni tokkotuma viidiyoo sanallee hin argin otoo waan tokko hin argin namnumti hin jedhaaf kan mana banatee nama arrabsu jira kanaaf ishee abbaa. Nama arrabsanii jitu si jama romaa kabajaa isin barbaachisu. Yoo argin follow godhi ilaali jedhu follow namni viidiyoo kana of biraan qabne hin jiru nama kamuutu follow gaafattee jennaan si ergan. Misan jaran nage abbaa beete gaafadhu viidiyoo laaluu yoo barbaadan wallahi lati jara keenya maal taatan duuba bobbaa barbaadan na gaafadha taapitaap godhaa mee ergaan taapitaap godhaa koppiliin godhallee mee sheerii kanaaf iyyuu bakka ajandaa qayyara wallahi billahi na ajaa'ibee barna ajaa'ibee Keka dayyuus akkasii nama dayyuus akkasii rabbiin kalaqatee qabu amma namichi sun sila fuudhumaaf akkana jedhamu amma kana duuba aboo nama akka isaa sana wallahi bil anna ajaa'ibee baraante manzaraatti jira manzaraatti kunoo jalaallee komantiin sobu jechaa jiru. Aboon daroon as keessa teettee soba jettu kun sobni sitti saafara. Obboleetti yaalaa kan miidiyaatti hin baane anatu si erga lakkoofsa keessa anatu si erga. Soba jettee irratti muudii qabachuu barbaadu. Miseenjeru kana asumarraan ikkoo tiktookni bariin ergaa sumaan keessaa tiktookaan. Aboo inki jibdaa'us jedhee fooloo deebisi si erga. Gargalchee si garsiisan. Okay, fooloo si godheera okay. Sabaa tasaa gamaa irraftamoo.
Moo social media fayyadamu. Ani isheen intini dhugaadha taana maatii isheen agarsiisaaf hin. Salaam alaikum. Alaikum salam. Kam nagartunu? Jira akkami? Hankan jedhu. Maal jettu? Yaa uummata miidiyaa isin rakkan. Amma asirratti jechaan gaafachuun tuntaana fakkaate. Waa'ee daabboo rammoo. Meetaa daabboon manaa dhiyyaa jira. Isheen amma dubbii soba jettu tuni obboleetti haatumti dhimmaatu gadi baate dogongoree ilmi namaa hima dogongoraa jette akka banii adam kullum qaxxa'uun. La. Alawiyaa. Tuni keessaan kadhachuu jirti maaliif daabboo san hin argine birra guddoon laaluu barbaadda waan taate keessaa si erga obboleetti yaadni keenyaa galee jira. Si erga rakkoo jechi namni miidiyaa fayyadamee waan kana hin argine jiru beekta garuu argiteellee uumaa wanna si fayyadu hin jiru obboleetti isiin soomaati qabdi yooma haarawaa Ani hergin jenna oh my god namoonni kun namoota hin qabnedha barkan maqaa namarraa dubbatu jechuu barbaadeen yaanni kiyya garuu isaan immoo hin qabnaadha. Namooti hin qabne namootuma viidiyoo kana hin agarreetu mana banatee mee boona mi'a otananatu waa ifa godhaafi obboleettiitiyya ati shamaraadha ani shamaraadha odoo si erganii ni gootu hin jiru jedhe. Amma fakkeenya boonaan viidiyoo of biraa qabaachuu isan barbaachisu maali dhimmi kun miidiyaa irratti bahe wanti miidiyaa irratti. Anumaan godhu dhugaaf sobaadha namoonni ajandaa godhatanii warri gastii banatee kun maqaa namaa laxxafee dugda duuba nama godhatee akkas jedhu kun argeetuma moo hin argine jechuu barbaade naate ishee. Maayii jaqabate moo miidiyaan fayyadamu seete moo hirribaa ka'e seeta namni hirribaa ka'e illee itti ka'e. Amma fakkeenyaaf indaalleen goddanyoonni koo hedduu jiru namnumti waa'ee kana argeeyyuu hin jiru. Gifti koo baay'eedha namni. Wallahi turani so TikTokuma kana darbee hargamane baay'ee TikTokiin ilaalu akka tasaa darbummaa gootee mutuun kun jedhee intin man sabboda booni yemo sabbontummaan suni gadi baate ilmi namaa ni dogongoree jira hinduu biyya nagalcha abbaa manaa kootti galuu barbaada jette bada abbaan manaa isii sunillee maqaan hin oolu gara ustaaza wanta namni tokko musliima ta'ee jechuudha sila taate karaa rabbii warri firii boonii yeetta wallahi lazim akka tasaa boonatti qabdanii bilook isin godha jechuudha. Eeggadhaa gisa boonii yettanii barreessan boonaa yettanii maqaa fi yeroo yettanii. Okay, waan inni hin argineef yaani haala kanas ishee dubbatu nagarree yeroo mara TikTok irraa yeroo isa faana akka ishee adda baasuuf na fakkaate. Giriyaadha barra mucatti obboleettiin mucayyoon dogongorre raawwatamee jira. Beekaatu tahi wallaalaatu tahi dogongorteerti. Ashama abbaa shama. Nama inuma dogongora. Watammaan kan ajaa'ibe shamara taate waa'ee shamara naa ergii yoo jettu kana maal gochuu barbaaddeedha barangaa kan koo kana qofa. Eko maadifati deebii guutuu si deebisiira akka nama barti akka mudiyoo qabaatte sitti mira. Kijiba. Aina laalaatti bar kijiba jedhaa harta obboleetti maal taate kijiba kan jenne isiinuu gadi baatee kijiba miti bar ani dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u dhaggeeffadhu naate dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u namoonni ishee tappeellaa godhatan kun namootuma viidiyoo kanayyuu hin arginedha. Viidiyoo kana osoo hin argin namootuma nama jalaa argee fooloo barbaadu maqaa namaa miidiyaa irra maxxansee baay'isuudha sinidha. Ilaalaan halawiyaa dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf messengeraa fi biirra osoo hin taane viidiyoon baay'ee dhumate jechuudha. TikTok irratti dimmashni ba'aan mul'atutu jira. Baay'ee akkamitti argii dhabde kun akkamitti namni hin argine TikTok akka qabdu. Ani dhugaa waaqaati dhugaadha na bira dhugaadha maa nagarree hangaan ija koo hin argine nama arrabsuunis cubbuudha. Amantii kam keessatti waan tokko otoo hin argin dhugaa nama mee amma dabaree naa kenna argeera amma yaada isiillee argee jira hundi keessanuu ni dubbannaa Muhammadis as keessa jira Kadiiris as keessa jira Kiinginis hundi qobsiinillee as keessa jirta jechuudha. Walumaa galatti obboleettiin teenya wanti isiin barbaadde isinii haa galu jira keenya namni gaafa dubbatu arguu dhabdeetii miti viidiyoo sanii nagarree naa ergaa ittiin bashannanaa hin laalaa hin mattaraa wal fakkaatti wal hin fakkaatti. Bismillahi seetarraa jimbiitti haramnaani kanaaf miti ani warreen kun nama dursa bira geeyyu viidiyoon bar hiriyyaadha jedhaa jirti isin viidiyoon qaata bira geeyyu. Hiriyyaadha jechaa jirtu obboleettiitti dhaggeeffadhu mee mutu godhadha.
na dhageeffadhu yeroo dheeraa sii kenne amma kanaan shawwaduu hin deemtu viidiyoo sii erga ilaalta garuu maal gootaa laalta qaawwita bakka tanteetti teetuma fakkaatti. Ani video kan arge taanaan maatii ishee keessaa namaan itti agarsiisutu jira kanaaf yaani waan hin argine. Maal itti agarsiifte isiinuu gadi baatee gabbaate isiinuu mataa isiitiinuu gadi baatee dhageeffadhu hin balleessee hin dogongoree jechaa jirti dhageeffadhu namichi amma asirra taa'u kun ka daabboo ishii irraa waraabe isa kanaa jechu ka biraatti miti inni ati asirra gartu kun ka ishii isati osoo akka gartee isa kana nu hayyame tiktookiin daabboo ishii hayyame daabboo ishii ol baafne si garsiifna taani ammoo tamakka teetisan ilaalu yoo barbaadde laali kun muudi nutti hin qabatini miidiyaa irra feesbuuk irra tiktookii irra kallattii adda addaatiin ce'aa jira yoo daabboo ilaaluu barbaadde tamakka teetiisanii jechuudha. Bolli bollu madaqi sanu malaale boletti kana maatiisi immoo isiinuudhaan salfanne ati maal goota irra salfatte maatiisi isiinuutti salfataan jirtu. Dhaggeeffadhaa galatooma deebitee garuu ani gabaabumatti namoota maqaa namaa osoo amma viidiyoon takka akkasiin harkan jirre dhibbaan dhibbatti waan beekuuf. Gattiin waan dhaabbataa jiru. Ajooytu. Abboo ergaa fi rabbuma ergaa fi. Takkana ta'e jechuudha buyyi deemes edura mudii qabatte kolkolaa hudduu bantiifti qabatte halaal tuudhiisa boona amma walumaa gala na dhageeffadha ilaa Muhammad waan tokko bicha isinitti dhaama firiinee laa maqaayyuun qabdu jedhi tuni walumaa galattu ilaa adi waan tokko na ajaa'ibe intalo sanarra waan haasaa turte akka nama waan gaarii dalage wallaahi lazima hadha nama 250 jalata ila dhageeffadha namni nama kana yeroo isin mana banattee jirtu galee jira abbaa mana kiyyaatitti kattaa irra jira mee rabbi sodaadha nama ija qabu nama gurra qabu osoo taate hudduun isii miidiyaa kanarra deemtee xiqqaa guddaan itti kolfaa afaan qabdi gadi baate mee laalaa naannoo keenya akka bareedu mee laalaa akkas ta'e inni illee dayyuuf ni akka isii wallaahi manaacirii jijjiiradhu taa'i lubbuu tiyya manaacirii jijjiiradhu taa'i itti na dura arrifatina waan gaarii dalayde itti na dura arrifatina isinummaa itti na dura arrifatina. Kagadi bayee gulu dhageeffadha meemutu warradha yaa jira keenya gubata keenya baana jechuudha maqaa dhiiraatiin dhiirummaa maqaa nyaate dhiira kanarra wallaahi kana dhiira awwaalanii hobbaatii guddisan hobbaatiin beektaami dhiirri haadha manaa ofiitti hin hinaafne tani kaa irraa qabu miti nama itti haasa'uun kan hinaafne dhiirummaan qabu kan rasuulli nu dhaaban san dayyuus jechuudha bar maal jedha akka feete haa taatu manaacirii jijjiiradhu laalete haadha manaa kiyya waliin naa awwaalan qabrii waliin naa haa maa dhiira akkami rabbi sodaadhaa kuni dhiira akkami. Yaaki wallahi lazim hola akkana kana dhageeffadha yaa jira keenya wallahi lazim kan maqaa dhiiraallee nyaate dayyuus akkana kana jechuudha haadha manaa isaa tani kaa qabdu gaafa hudduu isii namni fuudhee miidiyaa gubbarra oofe baga akkas godhan ashuu akka feete ta'etti kuni osoo isii biraallee gad harkisanii ala zinaa irratti dalaganii wallahi hin dubbatu bar kadha akkanatti miidiyaa kana gubba gaafa xiqqaa guddaan irraa ija qabatu baga akkas gootu itti jabaa dhodhu maal gootisin kaabiraa dhallee hudduu jala qabdee laalchisaa bulti jechuudha osoo inni achitti dubbatee lakki wanti akkanaa kun hin barbaachisu shari'aa islaamaa keessa hin jiru miti gadi ba'ee dhiiraafuu dhaabbadhu viidiyoon itti mul'adhu eenyu jedheen ofi namni kun abbaa amantaati maqaa amantaallee kan nyaate hoolaa akkanaa kana jechuun wallaahi lajiib kuni maqaa oromoo nyaatee bar gurra kiyya kanaan dhaga'e namarra hin dhageenye viidiyoo jijjiiradhu taa'eedhaani bar manaacirii jijjiiradhu taa'eedhaan bareeddu tiyya isin itti na dura arrifatina maali akki kuni dhiira amma a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wallaahi lajiim kun dhiiraa miti bar isa tuffatti amma laal kaleessa tokkoom eegaa torbee kana keessa waan gadhiifamu sagalee adda gadhiifamaa jirtu agartanii jirtanii mee akkas godhi achiin itti fixi achiin keessaa baasi a'uuzu billaahi wallaahi lajiim dhiisa hadda ammoo asirra deemte hoolaan marti afaan bantii jechuudha nuti dhugaarraa dhaabbannee dubbanna malee waan biraarra dhaabbannee dubbannu jechuudha walumaa galatti intaloon tun ila kanama badii qabu ishii miti namicha badii qaba jechuudha namicha akkamitti badii qaba osoo hadda inni kartee kabajetti gaaf duraa gartee isiin gadi baatee sababa hiriyyaatiin si irra hiriyyaa tana naa hooyye isiin jettuun san shari'aa islaamaa bira dhaabbate osoo gaafa gartee isiif jecha haada mormatti hidhatee qabattoon uffanni isaa barsanu gaafa inni qabattoo mormatti hidhatee wanna kursii irra galabbatamee ciisee kun uffanni isaa irra boodiyyeeti jaalala ishiitiif uffanni isaa jira abbaa amantaati koofiyyaa mataa irra kaayate astaghfirullah ilazim mee akkam abboonullee dubbanni xiqqoo sii laata mee dubbadhu yaa obboleessa deemee keessa buufadhu namni dhiira ta'ee bakka tana buufatan qabne eenyu jira miti durallee jedhee ture mucayyoo akka waa'ee sii kana yaaduma makkateettu kana jechaa ture garuu ijoolleen argine jedhan kana
argitee wakkatti illee jedhinaani nama biraan ga'u viidiyoon kun anuu nagarre. Namni martiin argu beektani waan kana. Ati malaan kadhataa daqiiqaa 23 saniif taata si erga rakkoon qabu. Amma miyyattiin tu wallahi amma dhugamaan anillee akka madaaletti dhugama si arguu dhabutu mala. Namni gariin nama nu beekta waan akkanaan ajandaa faasaanillee se'utu mala. Argitu ijoolleen garii. Nama jiru guututti anuyyaa galaayina zabana kana ijoollee asirraa nama arrasitu kana na ergan malee duraaniin akkanumaan haasaan faana fakkaatan argu namni baay'ee nama miyyattii sanitti murteessina. Cayyoon sun dhugamaa mormatti na fakkaate. Isiilleen ka jettu wanni kun ajandaa ta'uun oolu dhugaa yoo jiraate anillee anuu isin gargaara waan jedhu irraa arga. Yoo dhugaa wanni akkasii dalagame dogongora jiru anillee argeera anuu isin gargaara. Anammoo argine wanni